Ashama harka fuunee kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa viidiyoo kana keessatti peejii feesbuukii keessaniitii fi chaanaalii keessan yookiin chaanaalii yuutuubii keessan akkaataa itti walitti hiitanii sabskraayibii baay'ee viyuu baay'ee ittiin argattan viidiyoon keessan yoo mallaqa kan hojjetus ta'e mallaqa baay'ee ittiin argattaniin isin barsiisaa. Amma walitti hidheetiin isinitti agarsiisa isinillee haala an isinitti agarsiisuun itti fayyadamaan isinin jedha karuma barnoota keenyatti isin dabarsaa san dura garuu chaanaalii subscribe video like gochuu hin irraanfatina barnoonni keenya jalqabee jira jalqaba irratti feesbuukii banaa feesbuukii yeroo bantan jechuudha kunoo feesbuukiin haala kana isiniif banaa kabajamtoota feesbuukiin akkanatti isiniif banaa san booda peejii keessan bira dhaqa peejii keessan peejii ani peejii asiin qaba peejii admeenii itti taatanillee gochuu ni dandeessu yoo full right isinii kennan haa ta'u malee kunoo peejiin kiyya kana isinis peejii mataa keessanii qabaachuu qabdu peejii akkanatti erga bantanii booda iddoo kanatti add button kan jedhutti isinii dhufa add button kan jettu tanarra click godha gadi tuqa. Okay, samboda as keessa jechuudha filannoowwan jiran kanneen keessa watch video kan jedhu kana click godha. Watch video kan jettu kana. Hayyee samboda asitti linkii chaanaalii keetii galchii naan jedhaa jira. Linkiin galfadha jechuudha. Kanaafuu hoomii tuqeetiin duubatti deebi'a. Amma gara YouTube kiyyaatiin deema. YouTube keessa erga seentanii booda jechuudha. YouTubein fakkeenyaaf jalqaba irratti yeroo isiniif banu haala kanaan isiniif bana dhiifama. Kuno haala kana isiniif bana iddoo search jettu tana iddoo duwwaa tanatti maqaa chaanaalii keessanii barreessaa chaanaaliin kiyya fakkeenyaaf shimee maan jedha shimee maan kan jedhu kana yeroo barreesse chaanaalii kiyya search yeroo godhe jechuudha akkanatti naabaa jechuudha armaan dura isin barsiiseetiin ture akkaataa linkii koopii itti godhattan iddoo tanarra profaayilii tanarra gadi tuqaati san booda erga chaanaalii keessan keessa seentanii booda iddoo tana tuqaa tuttuqaawwan sadeen tana click godhaa baay'ee salphaadha share kan jettu tana tuqaa. Amma copy link filannoon jedhu nu dhufee jira copy link kan jettu tanarra gadi tuqa gara biroon tuqina copy link kan jettu irra gadi tuqa okay kanatti aansuudhaan jechuudha gara Facebook keenyaa deebina Facebook yeroo dhaqnu amma add link nu bakka nu jedhisan irra gadi qabaatii tuqa iddoo duwwaa kanarra gadi qabaatii tuqa harka keessaniin gadi tuqa haala kanaan ergasii filannoon kun isiniif dhufa erga gadi qabdanii sekondii 3-4 turtanii booda jechuudha san booda paste kan jettu tana filadha amma linkiin keessan as dhufee jira jechuudha kabajamtoota amma linkiin keessan peejii bira dhufee jira jechuudha create kan jettu tana tuqa create Okay, kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa amma peejii keenya irratti jechuudha galee jira jechuudha bataniin kun get video views kan jettu kun galtee jirti namoonni biroo peejii keessan yeroo isiniif ilaalan jechuudha kabajamtoota isaan irratti akkanatti agarsiisa kun watch video jedheetti agarsiisa namoonni peejii keessan like erga isiniif godhanii booda iddoo tanarra yoo gadi tuqan video banaaf jechuudha as keessa yoo gadi tuqxan namni biroo yoo tuqe jechuudha direct dhaqee wanni banaaf jechuudha YouTube keessan banaaf jechuudha san booda subscribe isiniif godha video isiniif ilaala direct YouTube keessatti banaaf jechuudha kabajamtoota haala kana itti fayyadama barnoota baay'ee dansaadha jedheetiin abdadhaa video birootiin hanga walitti deebinuuf bakkuma jirtanitti nagaadhaan turaa ulfaadhaa galatooma bye bye.